jara kaluu bare sanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuunchiiftee nama qalata. Bitootessa 13,2026 ibsa jaarmee ABO biyya alaarraa kennameem. Gamtaan faannoo fi diina Oromoo kam wajjin godhamu gamtaa abaaramaadhaam. Murni kalaafataa fi ofittoon ajandaa dhuunfaa fi dantaa namoota hagoo qabate hulluuqee woboo keessa seenee diina hinnikkaa qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin gamtaa abaaramaa tolfataa jiraachuun hicciti addunyaan guutuun quba qabom. Murni namoota qubaan lakkaawamaniin hoogganamu uummata Oromootii fi woboo jala dhokatee diinota Oromoo wajjin kachachaaluu erga jalqabe bubbulee jiraam. Uummata Oromootii fi woboo tuffachuu yeroo barbaannetti abbaa feene wajjin gamtaa uumuu humniti nu dhorkitu hin jiru jedhee ifatti dhaadatam. Dhiyeenya kana ammoo diinota hinnikkaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa faannoo filatee gamtaa uumaa jiraachuu isaa miidiyaaleen addunyaa saaxilanii jiram. Dogoggorootaa fi yakkoota murni kun maqaa Oromootii fi maqaa wobootii yeroo adda addatti raawwatu tarreessuuf dirqamoo kenna hubachiisa. Guyyaa har'aa jalqabee murni kun akka bakka nu hin buunee fi beekamtii jaarmee ABO biyya alaa akka hin qabne beeksifnam. Tokko, murni kun sagantaa siyaasaa fi heera ABO maxxanfate kan bara 2017 qircaata keessatti gatee sirna federaala dharaa ijaaruuf alalaasam. Lama, gamtaa firaa tarsiimoon ijaaree gamtaa diinaa tarsiimoon dura dhaabbachuu mannaa gamtaa faannoo fi diinota hinnikkaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa lixuu filateem. Sadii, gamtaa humnoota siyaasa Oromoo ijaaree hoogganuu lagatuu fi nyaaphaa leellisuu aadaa godhateem. Afur, rakkoo keessoo dhaabaa keessatti uumamu marii fi marabbaan furuu fi qeeqaa ijaaraan sirreessuu mannaa miseensotaa fi qondaaltota dhaabaa diinuunfatuu filateem. Shan, uummata Oromoo kan faannoon sanyii duguugaa jiru ittisuu mannaa aantummaa fi michoomina faannoo filateem. Jaha, rakkoolee armaan olitti tarreessine kanneen marii dhaabaa keessatti godhamuun akka furamu tattaafannee fudhachuu diduu bira darbee miseensotaa fi qondaaltota dhaabaa diinummaa yakkee irratti ololuu filateem. Kanaafuu sababbiilee armaan olitti tarreessine irraa kaanee murni kun har'arraa eegalee beekamtii kenna hin qabu waltajjii kamirrattuu bakka nu hin bu'om. Torba, uummanni Oromootii fi woboon bakka jirutti diina lama keessaa tokko filachuun lagachuudhaan diinota hinnikkaa PP fi faannoo irratti qabsoo isaa akka balbalchuu fi of humneessee Oromiyaa akka dhuunfatu waamicha goonam. 8, woboon kan dhiiga isaa dhangalaasuu fi lafee isaa hurreessuuf walabummaa Oromiyaatiif ta'uu hubatee kaayoo uummataa bilisaan biyya walabaa keessatti mootummaa birmaduu Dimokiraatawaa Riippaabilik Oromiyaa ijaaruu jedhu jalatti hiriiree qabsoo isaa akka finiinsu waamicha warraaqtummaa fi sabboonummaa Oromummaan dhiyeessinam. Gamtaan faannoo fi diinota hinnikkaa wajjin godhamu kamuu gamtaa abaaramaadhaam. Gamtaa abaaramaa abaarsaan darbannam. Woboon kaayoo walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromoo irratti hawaaru Oromiyaan ni walaboomti. Injifannoon uummata Oromootiif jaarmiyaa ABO biyya alaam. Raajii yeroo ammaa akkuma fetti kaasa habirbirsa koore if jalatti muruu siitu if jira.